kenna waaqayyo oduu naa kenne. Rasos ture maka. Rasadi maka. Yaalu qabda ture bar. Ina wadi ne. Yaalu qabda ture. Yaalu qabda ture. Shin barbaachisa. Kizee guddattee maal ta'uu barbaadda? Hiyyeessa gargaaru. Wow, amazing. Faranjiin amazing jetti ni beektaa? Faranjiin amazing jetti biyya kana kanaan. Inna gaamu. Mudina kabataa jira. Faranjiin amazing jetti dubbii akkanaa kanaan. Kutaa meeqa baratu jirta? Kutaa tokkoon balachaa lama eegalu kutaa lamatti nafu. Goobez jabaatu yaa barnoota isii fitte maal ta'uu barbaadda karaa barnootaatiin? Karaa bal'oota ammoo biyyuma addeessa tokkitti jirtu kana bulchuu barbaada. Addeessa kana guutummaa isaan bulchuu barbaada. Ahaa mootummaa ta'uu barbaadde. Mootummaa bulchu. Mootummaa bulchu. Raayigaa zandiro gud maal jettee? Mootummaa bulchuu. Mootummaa bulchuu ta'uu barbaadda jechuudha. Ay kaayyoo cimaa qabdaa beekadhu namni ani nagarree nama akka keetii kanatti mootummaa bulchufatee hayaa adeem jiru goobasiidha jabaadhu hayaa. Sidaan poolisii ta'uu barbaada kan dostolii ta'uu barbaadaan garuu isaan ta'uu barbaada. Poolisii ta'uurraa akka amma yateette kana sii wayya. Isa bukkeetti immoo yeessan gargaara. Bakka kaayyoon keenya hedduu guddaadha. Garuu akkanatti dandeetee haasa'uu kana rabbumaa sii kanne moo rabbumaa sii kanne ganda keessatti saayiboota keessatti eenyutti baate akkanatti dandeetee akkanaa kana jechuudha. Kennaa kooti galoo abbaa kootan bahe. Abbaa keetitti akkanatti faxaanyidha jechuudha. Am goobas naka ispoortii hojjedhu ishee ammallee. Dhimma isaan qabnu miti. Hojjedhu bareedaadha. Tole yoo akka yaadeen hojjennu. Hojjedhu ati mootummaa ta'uu barbaadde waan ta'eef hayaa. Kaalatee haa bareedu. Naagala bakka naagalaa jira naaf ta'u. Amma sii galaa jira? Eeyyoon. Waan gaafadhu wallaan. Ati gaafadhu? Ishii gaafadhu. Maal na gaafachuu feete na gaafadhu? Lammiitu gaafadhu naan jedhan. Gaafadhu waan barbaaddee jedhan. Ani waan gaafadhu. Singil keessa hojii. Ani waan gaafadhu gaafadhu. Gaafadhu. Ati gaafadhu. Umriin keenya maal hojjettaa jedhe. Waa ati hojiin kee maal dhaagalu? hojiin kiyya booksiidhaan nama dhahuu faadha. Booksiidhaan nama dhahuu nama na tuqe. Waaqayyo si faadaati. Musiif ta'amu sin jiru jedhe. Namni siidhaa nama hin jiru. Tiktoo kanarra nama hedduu jira bal'atti nagarree. Garuu namni ati bakkatti ilaalu dhahuu hin dandeessan beekamu. Haala mucaan xuluu na godhaa jira Oromoo. Ani bar shugguuxii Oromooti nan beektu sila shugguuxii Oromooti ani. Iyyitii beeka qabdu of keessa. Amma xiyyitiin na harkaa dhumtee beeytee. Duraan nyaachifadheen qaba ture garuu amma na harkaa dhumtee jirti. Gaafa ati mootummaa taate garuu si abdadheetiin amma xiyyitii ta'uu deema akkamitti? Akka beeka. Jabaadhu ni. Jabaadhu akka beeka. Nan qarqaartu. Shugguuxiidha amma isheen ilaala akkam akka ta'e beekta basu. Isheen nama miidiyaa isheetiin nama qallee isin gargaarti nama deeggarsa barbaachisu nama dhukkubsatees bakka barbaachisus uummataafis sagalee ni taati. Nama jabaa Oromoon qabda. Kanaaf uummanni shugguuxii Oromooti jedheen ishiidhaan isa baaseef. Siin maal siin jedhu amma basuudhaan. Maal jedhu biyyi kun gara kamitti deemtii gara ol taatti miti?
Biraandii keetii miti reeni dhagee fadhuka. Isheen immoo shugguutii Oromooti. Kanaafiyyuu jabaadhu. Namoonni bottumallee jedhistu Jawaar. Jawaare. Jawaar Ambooti qaali. Jawaar naan jedha. Isheen eessa iddoon dhaloota kee naam jedhi gaafadhu. Eessi qe'ee dhaloonni geessadhaan. Ani mu Harargee lixaa. Harargeetti dhalate. Harargee. Bilumaan bari. Akkamitti? Loqo dallatti. Oh, loqo dafii irratti bartee? Okay, ati yoo eessa? Ani maa? Naannoo Amboo. Amboo dhalattee guddattee moo achuma Amboo? Naannoo sana maatiin gosa achumaa kan maatiin gochuma taanaan achuma. Naannoo kam naannoo safara isaatti biqa Amboo naannoo kam. Riba kee baran maakii haasii riba kee baramma sababa isaatiin das na jaallatee malee. Ani waggaa lama hanga shaniitti kanan guddadhe Amboo naannoo Waaloo achi miti. Naannoo shaan nagadde malee beeka. Okay. Guutuu Amboo. Lammii amma hojii hojjetaa jira lammii inni mucaan. Lammii. Wayii. Amma hojii hojjetaa jira. Maal? Eessuun hojii waa ni hojjeta amma. Hojii akkamii hojjeta? Hojii maal waan hojjetu maal qaba? Hojii jechuun waan akka ijoollee xixiqqaa beeksisa waan akkas akkasiisan fa'a. Ingiraa waan daa'imman beeksisan. Okay. Beeksisa normaal beeksisa yoo kenname beeksisa garaagaraa hojjetu. Ilaa ammaa waan beeksisa kennameef hin qabu. Ilaa ammaa beeksisa kennameef hin qabu. Beeksisa ammaaf kennameef kan ittiin jiru. Beeksisi kennameef hin jiru. Yaa hojjas anuma tofii kiyyaa gaafataa fi yeroo maazariin isaa dhukkubsatu kiliinika garaagaraa hospitaala garaagaraa ofii kiyyaa deddeebi'an akka ispoonsara gaafataa fi akka isaan mana barumsaa illee amma barumsa irra jiru barumsa akka garmalee barumsaan jabaatullee mana barumsaa garaagaraa waajjira barnoota illee deemee gaafadheetan mana barumsa dhuunfaa sadarkaa isaa eeggate akka inni baratuuf ispoonsaran gaafadhaa fi akkasumallee haala uffannaa isaa haala maatiin ittiin bulu waanuma garaagaraayyuu anumatu walii gadi kaataa fi akkaawuntii mataa isaallee tiiktookii illee baneeraa fi naannoo hordoftoota 300 waan ta'e qaba. Yaa fuulduratti illee aartiis ol bukkee qabatee miidiyaadhaan akka inni guddatu yaa hojii gargaarsa garaagaraa irratti nan hojjedha ofii kiyyaas faamilii nan bulcha waan ta'eef ammaatti yaa yeroo konteentiin yookaan immoo tirendiin kee darbee beektamti namni baay'ina sappoortii siin godhu yeroo sanatti manni bitameeraa fi wantoonni garaagaraa gargaarameera amma hojiin koomeedii hojjetti garuu yaa promooshinii warra argannes waan isa barbaachisu intin jedheen anis yaa already miidiyaa kiyyaanis akkasumatti hojiin hojjechaa jira jechaadha. Ay, bareeda. Amma harmeen isaa hojii hojjetaa jirti? Ay, bareedaadha. Harmeen isaa hojii hojjetaa jirti yaa garuu hojii ishiin hojjechaa jirti kana gittee miti. Bulchiinsi magaalaa Hoolotaa kantiibaan magaalaa Hoolotaa obbo Sheetu Baqqalee waadaa galeeraa fi mana sarvisii lamanii sadiinii ijaarraaf jedhaniiru. Sumallee waajjiratti deddeebi'ee mana sana maalirraa hirgaan akkaataa isaan maal konistiraakshii warri konistiraakshii hojjetan jalqabuudhaa fi isa isallee deddeebi'ee ta'ee yaadachiisaa jira maaliif manni sadan sun otoo ijaaramee fi kireeffachuullee danda'u mana sana sadanii erguma sanaayyuu kaasee amma wana waan dhimma isaanii ittuma deddeebiin gaggaafachaa jira. Mucaan kun amma kan isa barbaachisu first of all barumsa gaarii barachuudha. Moor miidiyaa irratti iyyuu parsantii 100 keessaa parsantii 40 fokus gochuu qaba irratti garmalee miidiyaa sana irratti harkisaa jira waan ta'eef mucaan irraa fageessuun barbaada maaliif amma barumsa garmalee cimsuu qaba wantoota baay'ee irratti gorfamuu qaba mucaan yaa dura waan baay'ee keessa dabarsee daandirraa nama irraa kan jiraachuu wanta rakkina baay'ee keessa dabarse amma sarara gara barumsaatti deebi'uu qaba beekta. Mucaan cimaadha dandeettii haasawaatis dandeettii jechuun cimaadha. Barnoota irratti fookas godhuu qaba. Barnoota irraan kanaaf garuu waan daa'imman beeksisanii jira. Beeksisota akkasiisan fa'a beeksisuu ni danda'a. Barachaatilee san godhuu ni danda'a. Sammuun isaa sammuu nama guddaa hin qabne qabaa beekte. Maayikoo hin beektan bara waa'ee keenyaan beektaa ijoollee keenya sappoorti gochuu irratti wanta jiru promooshinii yaa miidiyaa irratti naasofnaa riyaalitiin lafa jedhu garuu waan biraati. Maaliif yeroo tokko dhaabbanni nama mucaa kana beeksisuudhaaf uffatumallee
Mana uffataallee deemtan sponsor ofii yamman gaafa kuutiin naqe mucaa kana sponsor taati viidiyoo isinii galakkisna. Maaliif ani akkan waanan keessa jiraadhu allan keessa jiraadhu namoota naannoo kiyyaatu beeka. Maaliif ofirra darbee otoo mucaa kanaaf ta'e natti tola. Promooshinii argadhu kana yeroo hin ta'e promooshinii gatii guddaa fakkaata. Normaal waanuma xiqqaatiin iyyuu osoo mucaa deeggaranii bareeda ture garuu dhaabbatumti mucaa waamee jajjabeessa dhaabbata 2-3dha. Anaan beekochaa beeksaan viidiyoon waraabaa fi dhaabbatichaan beeksaa akkaawuntii haadha isaa irratti qarshii nan galchiisa achumatti dhaabbatichaa jechaadha. Maaliif akkaawuntii basuuf qaaditiin gallakkifama waan ta'eef garuu ammatti mucaa kana waamanii basuu barbaanne dhaabbata keenya akka nu beeksisuu barbaanne kan jedhu dhaabbatumti nu gaafate takka illee hin jiru jechaadha. Ay bakka wanti jedhu miidiyaadhaan poostii godhu daandeemtee barbaadu sun ta'e yaa hordoftoota kan miidiyinaa qabda waan ta'eef asumarratti poostii godhu namni hojiidhaaf barbaadu waa dubbisu. Aye, waan dandeenye carraaqa akkuma dura yaa namoota baay'ees beektaa miidiyaa irratti viidiyoo kiyyoo seentee ilaalte namoota baay'een ta'edha. Miidiyaadhuma kiyyaan fayyadama. Geemiin taphadhu waan biraan godhu anis beeksuma kanaan haalli jireenya jallee namoota beekutu beeka. እና bakka baay'attan biizii ta'a. Namoota dhukkubsatan, namoota kaleen isaanii fe'atan achumaan basoo jiniyyuu amma 7-2 tolirraa fageenyu faatti geenya. Yoo miidiyaadhaanis gallakkisan namni kana qixxee barbaadu hin jiru. Gaafuma qaamaan deemnee argine faatama hoteela Addisuu Mulgeetaa dheengadda sappoorti godheenyu asuma mana bukkee jira mucaan sun illee kennoo garas taa'ee jira. Abbaa hoteela kana biraanchi 3 qabu እና አናን አምባሳደር ነው ወዳታኒ በሱለ ከስመ ሰፖርት ወይ ዋን በርባች ሲቡኬ ዳባነ ዳኒ ጋፈ ነመና መራ እንደ መንቴ መለ ሚዲያ ረንጋፈ ገለክ ሰነምኒ ፎከስ ጎዴ ሲያሶስ ሲንጅር ቤታ ካናፍ አይ ጀባድ በቃ እና በገገመት ደግሞ አምባሳደር ሆቴል ከና ገለቶ ማይኮ ጀባድ በዲኒ ያው ዋን ሰፖርት ሲጎዴ ይችላል ደግሞ ይፈርካራ ያ waan kottu basu chaawaliin kottu yaa mucaa wayis immoo mucaa haaraa fideera basuudhaan alatti ijoollee garaagaraallee dandeettii isaan qaban baasuudhaaf viidiyoo isaa kaleessan gallakkisee namoonni baay'ee nama naannoo 400 ta'u akkas raadera mucaa shubbisa danda'uudha garmalee danda'a mucaan sunillee dhufeera ijoollee baay'ee naannoo keenya jiran dandeettii isaanii baasuu kan qabu numa mucaa irraa waa argadhee yookaan dhaabbata qabaadhee miti ijoollee akkana innaan olitti ofitti fuudhu dandeettii isaanii rakkina isaanii akka isaan baasan yeroo baay'ee Oromoo gidduutti wanta akkanaa hin baratamne bakka jirtanitti naannoo keessanitti ijoollee dandeettii qaban aartii ta'uu danda'a shubbisa ta'uu danda'a walaloo ta'uu danda'a diraamaatikaal ta'uu danda'a wanta garaagaraa nama qaban ifatti baasuudha basuu barbaade tan arge yeroo noolata dhufa jechaadha ani waggaa tokko erga noolata dhufee basuun garuu tureera keessa እና akkatti barbaadanii ijoollee arganii ijoollee dhaabis ta'u miidiyaa qabatanii ta'uu nama faayidaan qabu maatii baay'ee silinti sifadhaan illee yeroo baay'ee yaaleen ture እና nu jiraadhu galatoomiyenna account sa follow baaki deebisee taaf yansaatiin share na godhin deebisa Bagash.